الشمار كفوني أكم جرتني كبجمتوتا في جالة تمتوتا شاينا لايان توصل جلجلة ترجمتا نجانكو بكجرتني تسناقا كوسنين جيتشون جالة دا بكجراتني يونا يقدني أنس كابولتين كيسان نجا بوتون كبا نجان نبرة رسمبرا سكجرو أبدين كوسنين جيتشا إذا كار برم سبريدو تكاكواتي كرا كيسان نفير وانتا إباية سنفيدو سنين جدا كنافو فيديو كان لايك شير gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gaa warroonni chaayinaa laayaan tosalaati faarawaa taatan hoggaaraatan immoo subscribe godhummaatii keenya ta'a jechuun anfeerraa kootidha. Egaa akka carraallee warroonni mooyyuu chaayinaa lakan osoo subscribe godhin hordoftan isin jala akka hin dabarre barumsi kuni subscribe godhaan isinin jedha. Warroonni nafaana turtii gootan guddaa tokko galatoomaa isinin jecha. Egaa har'a barumsa isin fayyadu qabadhee dhufe keessaa waa'ee manaatidha. Waa'ee manaa wal qabatudha. Egaa akkuma beektan ani dallaala ta'eetii miti garuu shamarranni keenya wayitti ba'uu qabu kan jedhu irraa quuqamaa fi miidhama anarra ga'irraa kan ka'e namarraa odeeffannoo adda addaa funaanee namni bakka kanaa hin jira hoggaanaan jedhan qabadhee kara keessan dhufa jechuudha. Anis gaafa mooyyuu dhuftan yookaan hojii koo ta'ee osoo hin taane namicha san biraanan isin gaa kanuma isintu bitattanis walitti aantanii dhiiftanis walitti aantu jechuudha. Kana sirriitti naa beekuu qabdanii garuu inni guddaan maal inni baay'inaan yeroo baay'ee qarshii qabannee garuu fi mana hatta baadiyaa ijaarranne tokko miti. Namni qarshii miiliyoona baankii qabaannurra nama baadiyaatti mana jireenyaa ijaarrate tuyyuu caala. Isuman dhugaa isin jedha qarshiin jalqaban qabdu dhuman qabdu darraatudha. Kanaafani yeroo hundaayyuu waa'ee manaa akkuma odeeffannoo namarraa funaanadhee hoggaan argadhe dafee bakka naannoo jirutti dafee tokkan isin biraan ga'u jechuudha. Egaa viidiyoo kana sheer gootanii akka waliin keessanillee jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen hoggaa dhufanii maal naan jedhu keessanillee namni sheerii nu godhee dhufne naan jedhanii bilbila keessaniifan barreessa taambileelii gubbaa irratti isinin jedha. Kanaafuyyuu hordofa yoo isin barbaaddan isinitti dhiyaadda. Yoo isin hin barbaanne immoo obboleettii akka keessanii barbaaddu baay'ee jira waan ta'eef obboleettii keessan biraan ga'uu dakatetaa isinin jedha. Filiis yeroo baay'ee qarshiitti namanina ijoollee lafti kisaaraan qabdu akka sabni kee ta'e taata hoggaa bitattee jechuudha. Kanaafan maaliif tokkoffaa nuti akka kaleessatti of ilaalina humna keessan fagoodhaa deemtanii fagootti daldaluu bakka biraa mana kiraa jiraattanii obseetan mana kiraatti jiraadhaa. Kana beekuu qabdan. Tokkoffaan isaa mana namaa hoggaa hojjennu humna bichaa miti kan fixannu. Obsa keenya wajjiniin jechuudha. Obsallee fixachaa deemna. Obsi keenyallee hin dhumata. Kana beekuu qabdanis ni jedha. Kanaafuu mana kiraa hoggaa galte dhirsuma hamaadha. Dubbiitu jira. Waan tokkoof waan cabeef hatta karra horguttu obsa qabaattee rukutta mana kiraa keessatti jechuudha. Akkanatti isinitti fakkaatin dubartoonni mana kireessan biyya keenyatti madaamiidhaan ala hin jiran. Ani garuu rikireeffadhee illee hin beeku yeroo wayii qofa bichaa mana kiraa galee ani waaqayyo haa galatoomu maatii kiyya kafanaan dura isinitti argisiisee har'allee mana isaanii tan jira. Wajjin hoggaa bunallee dhugneetu illee nyaata nyaannullee asumaan gizee hundallee jechuu wanni hin jedhuufan malee isin faana walitti na fiduu nan dandaasiniin jechuufan garuu bartanii jirtanii warreedii rakkoon qabu. Anamma kana dhimma kiyyaa itti asseedha sanitti miti. Jechuun mana kiraa hin jiraanne isaan wajjin jiraachaa ture jechuufan amma immoo waaqayyo haa galatoomu. Isiniin jechuufanii isinis immoo maalidha kiraan obsa nama fixachiisa. Nadheen dubartoonni kiraa kireessitu dubartootuma biyya arabaati. Kun kana jedhu haadha koo fira koo lammii kootidha. Xiqqeessuu osoo hin taane mana kiraa hoggaa kireeffattu qarshuma keetiin kan teessu akka guddaatitti hin laalamtu. Kanaafan akkas jechuu danda'e malee nama kamiifuu kabajaan qaba. Xaaraniitti itti dhufanii ka'umsa isaanii hoggaa laaltan isaanillee hagam akka rakkatanii itti dhufan seenaa ofii ni haasa'u. Garuu ilaalchi warri mana kiraa kireessu warroota kireeffatuuf qabu xiqqaadha. Akkasumas immoo warroonni namni illee maalinni takiraayiidhaa bar kireeffattee teessuudhaa bar jedhamta malee akka mana keetii sanitti kabajaan qabdu. Akkasuma wanti xiqqoon hoggaa bade bishaan akkanan godhinii maabraatii akkasin godhinii maaloo akkanan godhinii karra akkatti hin banini wanti hin jirre hin jiru jechuudha. Nuti achittuu obsaan bilchaannee waan dagla galee kana dagla kan ofii galchuu danda'anillee maa kana gootedhaniitti si waama. Burcuqqoon bakka teessu akkana siqxee burcuqqoon tun bakka tana taa'uun qabdu fooqirraa si waamanii sitti argisiisati kan hojjennee finne. Kanaafuu deebineetuma akka sanitti akka hin jiraanne
ijoollee mana ijaarrachuun dirqama nutti ta'a. Dhugaan isiniin jedha maali dirqama illee jechuu dandeessa eeyyeen of kabachiifnee jiraachuuf manni nu barbaachisa bu'uura ilma namaatiif manni bu'uura kanaaf yeroo hundaa bakka argametti bakka kanaatti manni jira isiniin jechuufanii egaa karaa gorsi kaa uumaa gochuu hin danda'u yeroo baay'ee kaa ni beektu gorsaanidha osoo akkana godhattanii jedhee kanan dubbadduudha jechuudha kanaafan akkatti dubbachuu danda'e ammas immooyyuu boota baay'ee mijataa ta'ee bishaan jiru maabiraatiin jiru magaalaa jala jira garuu immooyyuu kaartaa pilaanii kan hin qabne manni ni gurgurama kan jedhan kanan dhaga'e qabattee kara keessan dhufe innillee naannoo Adaamattidha jechuudha bootaan dhugaa dubbachuun baay'ee mijataadha already maabiraatii muluun naannoo sanitti qoxaarii galfatee jira qoxaaruma galfachuudha bishaan illee oddoo keessan jiru gotatatteetuma galfachuudha naannoo isaa muluun bishaan mataa isaanii qaban jechuudha kanaaf isaan qabadheetu isiniif dhufe please warri bitachuu barbaadan of jalan dabarsina maaliif keessattuyyuu naannoo sun baay'ee ariifateetu guddachaatu jira gaafa san carraa kanan argattanii itti daldalachuuf mana ijaartanii kireessuuf ofii keessanitti hojjechuuf dhugaan isiniin jedha deebitanii waan hin arganne waan ta'eefuyyuu tattaafadhaa isiniin jechuufan shamarran keenya meeshaa caalaa meeshaan bitatinaa isiniin jechuuf miti ni dhaqqabaman inuma jiraatama ani isinitti argisiisee jira mana koo meetiraarri guutee jiru mana jireenya kooti jechuudha warri tanaan dura viidiyoo ilaalin deemati ilaala garuu boqonnaan qaba sababbiin isaa mana kootittan ol seene odoo mana kiraatti ol seene dhugaan isiniin jedha haga har'a ga'u kana ga'uu dhabuu danda'a sababbiin isaa mataa keetii oliidha manni kiraan mana kiraa kireessitee baateetti daldalatti kireessitee kaan jettee ati gaduma dhumachaa deemta malee guddachaa deemtu manni kiyya karaa keessa illee keessa seenu asfaaltii irraa miti manni kiyya mana kaartaa pilaanii qabu miti dhugaan isin ganuu gammachuun qaba maaliif akka sabni koos ta'een ta'a gaafa dhufe jechuudha anis waan ristii abbaa kiyyaatii miti bitee san itti jiraachaa jira dhugaan isiniin jedha bitee san itti jiraachaa too jira amma yeroo baay'ee namoonni magaalaa keessa ijaa jiraatan jechuun magaalaa qarqar xiqqoo gaaraatan manni kiyyaa kaartaa pilaanii qaba jechuu danda'an noo siif kennamee nama biraatiif hin dhiifamu ana bichaa miti namni guutee jira namoonni kara naannoo adda addaatti dhufanii bitatanii too jiran akka namni ta'een ta'a yeroo sanitti yeroo wanti dhufutti akka sabni koo ta'een jirta lakki isinirratti diigamaa lakki akkatti sirreeffattanii gaafa san gaafuma san eegna tarii waggaa 20 baranaa yookaan 10 baranaa ta'uu danda'a sun hunduuyyuu jechuudha ati har'a jireenya har'a hoo jiraattee har'a osoo ergan galee nama kara ji'a 9 moo maalan deemu har'a ji'a 9 kana mana hojii qofaa mana hojiitii miti osuman jireenyuma kireeffadhe saaloonii kan taatu qofa jechuudha 3,000 2,000 gadi dargadhu isaa xiqqeessatan isinitti maatoo jira kana ji'a 9 kana baay'istanii argachuu dandeessa waan biraa homaatti hin hojjedhu garuu mana koosanii mana caraqaadha garuu achi keessatti wariin horsiifadhaa lukkuu barbaadu lukkuun itti bitadhaa ataakiltii balleessiti baay'inaan akka ani xiyyeeffannoon koo ataakiltii irratti argitanii jirtan waan ta'eef iyyuu malee lukkuun lama waan akkasii fi ilmooleen xixiqqoo wayini jirti lukkuun illee jechuudha kooti waan ta'eef wanni dubbii tokko hin qabu garuu ataakiltii irratti dhaabee tanan ija kootiin biqiltuun harka kootiin dhaabe guddate na gammachiisaadha jechuudha inni maaliin oddoo koo waan ta'eef gaafa guyyaan dhufe guyyaan waan godhe haa godhe guyyaan waan itti murteesse haa murteesse har'a garuu itti boqadheetoo jira biyaansi ati wanti beekuu qabnu jiraate taanaan itti hojjette taanaan gatii ittiin bitte sanittuyyuu haga isaa waan murteessanitti qarshii sanuu deeffachuu dandeessa waannaa kee deeffachuu dandeessa jechuudha tirfiitti illee darbuu dandeessu kanaafuyyuu kan mana keessan ga'u jiru ati immoo shamarri biyya arabaa keessatti zoortee dhuftee mana kireeffadhee tan bayee mana kireessee hojjedha jechuutti humna keetillee wal madaaliti ilaali mana kee keessatti immoo wanta baay'ee isinitti sanaan dura waa'ee hojii isinitti dubbachaa kan ture isiniin jechuun jaaladha kanaafuyyuu mee itti yaada waa'ee mana jireenya keessanitti jechuudha dhugaan isiniin jedhe ilma namaa kan maraachaa jiru jireenyaa ol warra kiraa manaa kireeffatee taa'udha dhugaa biyya keessatti guddina akka maalidhaa biqiltuu wayii mataa isaa keessa akka hin guddanne kan hin qaccasiisa jedhamu wayiiti jira biratti akka magarre ta'u warri sitti kireessu darbee deeme makiinaa tokko qabatan makiinaa lama bitanii baay'ee bitatan jechuu kooti fi miti
kan isaaniitiidha haataniitii miti garuu ati hoo jalatti qacacaatuma deemta ji'aan baasii kanuu jiini kaattee sitti dhufti mana kee keessatti luukii ta'e wayii ijaarrattee anumna keenya waan an beekuuf qabeenya keenya shamarranii waan an beekuuf akkatti isinitti dubbachaatu jira yeroo baay'ee gaafa namni akkas isiniin jedhe mana kaarta pilaanii qabu jettan mana kaarta pilaanii qabu yeroo laman isinii hojjedhe waa'ee kaarta pilaanii mana miliyoona 3 miliyoona 4 gadi argattan hin jiru kaarta pilaanii kan qabu dhugaan isiniin jedha jechuudha ani on kana jedhu naannoo adaamettan isiniin jechaa jira caalatti immoo ijoolleen asallaallee gaafadhee jira boqojjiillee gaafadheetoo jira adaamaa caale jechuudha keessattuu kara naannoo arsiititti boqojjii asallaan manni ol ka'isni guddinni isaa adaamaa caalaa deemaa jira dhugaan isiniin jedha jechuudha kana baay'ina namaatii fi akkasuma namoonni illee baay'inaan itti ijaarrachaa jiran hagam akka baay'achaatoo jirudha jechuudha kan beekamu kanaan isiniin jechaatoo jira kanaafan mana kaarta pilaanii gaafa jettanii humna keessan madaalaa humni kee danda'a miliyoona dandeessa shamarri biyya arabaa hojjettu miliyoona argitee hin hojjenna malee miliyoona argine kanaafanidha jechuudha kanan akka humna keessaniitiin osoo waan akkanaa ta'e jedhe dubbadhe bootaan kun warri bitachuu barbaadan isin jalan darbinii gatiin isaa uumee kanaan jechuu dandeessanii ni barbaanna hoggaa jettan gatii isaatii fi bootaa isaa dhaqee waraabii viidiyoo daqiiqaa 5 gadi isinii lakkisa warri ni barbaanna jettan jechuudha iddoo dhaqee tanaan gadi isinii lakkisa manni bootaan hin jira warri bitachuu barbaadan isiniin jedhee tanaan gaafa ni bitanna jettan gatii isaatii fi bootaa manichaa viidiyoo xiqqoo wayii waraabeen gadi isinii lakkisan isiniin jechuu jaaladha viidiyoon kun guyyaa irraa kana fakkaataa baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja bakka jirtanitti nagaa naataa wal jajjabeessa bitadhaa of hin miidhinaa isiniin jechuun jaaladha shamarran keenya viidiyoon kun guyyaa irraa kana fakkaataa bakka jirtanitti nagaa naataa baay'ee